bishaan. Doktor naan jiraatanii hin jenne abdii eenna baddete kanatti warri tikkeettii eenyuun kun makiidha. How are you doing, doctor? Baya naga, how are you? Akam. Attaba beellama qabeenyaani? Yaa ta'u beellamaan qabbeessifachuun dhufee bara. 500 kennin hin beeysifattu mana kanatti. Ni hafagaa 500. Timsinnaa kee misaraa koo hordoftoota keetii irratti malee ana irratti miti ko. Wushaa. 500 no. Every gamer geemii abbaan feeta namni geemii qabdan 500 kennine mana kanatti hin beeysifattan na aldiinu kun. Inte? Maanganne maanganne doctor. 500 kenni irraa haasofna waa'ee geemii keetii. Dallaan. Haye. Ni uftaa jira nebra. Ni uftaa. Kaayoo 500 kenni ta'in dhufa. By the way, waan anis akkasuma namni geemii bifte yoo push mana kiyyatti ngoon hin beeksuu fi kun waan dhugaati bar waan murtaa'ee jiraata akkasi. Nesaa maastaa yellam. Tola farajin balleesse. Oromoo minaa gabbaanenya. Ati beeksistee akkasitti koofiyaa kadhatee ol guuraa ture beeksisaa fi ture wallaan. Ennu soora. beeksisaa yeejafi. Daawwattoota keenyaa kabajamoo jaalatamtoota shugguxii Oromoo intalli teessan intalli nama guddaa intalli nama waggaa 27 biyya Chaayinaatti baratee guyyaa sabtii galgala Alaayeetiin garee faallaa isii darbii jechuun fakkeenyaaf akka Arsenaalii fi Maanchesterii tapha Ingilizitti kilabni lamaan Oromoo qabu gurguddaan Siitii fi Arsenaal walitti dhufa. Tapha Makii fi Ibsishaa jechuun Oromoo Amaaraa zareenyinnatti midhaan osoo hin ta'in Arsenaalii fi Maanchester Siitii wal gaxxaba jechuudha. Deeggartoonni Arsenaal stand with Makii. Deeggartoonni Siitii stand with Ibsishaa. Anamma Arsenaal waan ta'eef Ibsishaa anatu galafatee jechuudha. Zaaset akkatti hubatamuu qaba jechuudha. Kilaba deeggaran tishartii jaraa hin beektan. Ibsishaan deeggara Manchester City'ti. Warri City itti qophaaya. Warri Arsenal itti qophaaya. Keessattuu haala kanaan dhaggeeffadhu 500 dalagaa jirti. ibsishaan ta'ee hubatii kan hin deemin ansiifin kana waan ta'eef ibsishaan abadan bakka anuma waliin ta'a. Galabatamii dallaala galabatamuu jaalatu. 500 dalagaa jirti waan tura dhufe. Keessattuu Arsii ta'ee jechuudha. Ka Arsenal hin deeggarre diqaalata. Kanaaf Arsii ta'e ka Makii bira dhaabanne ani afaan hin jedhu kashan bahee afaan koottee afuu achaaluu hundeessu. Deeggarra ammallee deeggartoonni seenallee faamiliin seenaa faamiliin haadha faaxee faamiliin aslii faamiliin haadha seenaa Makii wajjin dhaabadha. Maaliif nuti suuraa Ibsishaa qabannee karaa keessa daandii keessa deemuu hin dandeenye. Qixaatti keessa jirra waan ta'eef wallahi. Ana malee chakuraalee maan taane qopheeffadheera Ibsishaa gara ofirraa because tishartii isaa baadhee magaalaa keessa deemee saffisuun barbaadu doktorri guddaan. Nu garabbi ofii qixaatti keessa nu oolche homaa gochuu hin dandeenye. Homaa gochuu hin dandeenyu. Stand with Makii. Singaa uree haganuma dabalaa jirtu atillee miira keessa hin jirtu. Ebbisa malkisi. Ebbisa wanta takkaaflama dabalimee gifti galaanii kiyya torbanaa hubannaat mangistii kiyya. Gifti ammaa tan. Gifti ammaa tan naftu san lama dabale lama qofa. Makii 500 dabalaan jirtu. Aboo usmee onnee afurii kenni gifti galaanii torba haa ta'u. Ati beesi sirriitti haasa'i akka ibsaa moomu sirriitti dubbadhu. Ani pulsiifin godha ila dhumaa yaadin. Gifti galaanii kan guuteen deemaa yaadin. Haasa'i. Maal jette? دكتور السلام عليكم.
Alaikum salam. Maki wajin dapat mo ibsi wajin dapat. Nama tokko waliin hundaafa dhumaaf jennaan guyyaa 40 qofa qabnaan akka damee warra Ameerikaa yerootitti tiktaakiin keenya cufamuudhaa deema. Ijibbaata du'aa imimmaanti gaa jechaaf tana sii kenne arda. Waa dabali ka akkas taanan kennaa macarrashaati. Dabal. Suuta yeroo ati geemii eegalte miira keessa galaa akkasi kennaa deemna. San akkasi qubanuu qaba dhufa. Dhaamsa jechaaf dhaamsa dhumaa dhaamachuu ol dhufne. Dhaamsa lollee kadhachuu dhiifneerra. No, cufatu. TikTok ni cufatu. Sodaatina. Akkasi dhaadannoon namichaa waan biraa kana nutti booda ammootu yoo suuraa keennallee laphee irra baadhaan jette baadhachuu irraa of hin qusannu akka makii waliin dhaabatan gamanumaan dhaamsa walii dabarsinaa jechuudha. Sun dhaamsa Arsenaaliiti. Akkasi quba qabaadha. Galatu. Deeggartoonni Arsenaal amma taphichi Arsenaalii fi Siitiidha. Warri Siitii ibsaa wajjin dhaabadha. Warri Arsenaal makii wajjin dhaabachuudha. Baguma makiin Arsenaaliin deeggarte ammoo nu dhalootumarraayyuu Arsenaalima deeggarraa. Beektaa waliin nu qajeelte. Doktor. Oh. Assalamualaikum. Alaikum salam. Jirtu akka fayyaadha? Ati deeggadha yoo mooyadhe wanno gabbara kenna jenneere mooyatte man kenni. Maa gabbarri dhufaa jira ka inshallah tokko lama guutu cal jedhe kana fooloo godhaa jedhamme. Akkam. Maal godhare TikTokin yoo cal jedhere leecoolii guurattemi. Alhamdulillah leecha guuradheeti yoo gura pinganne agoo asillee rakka fooloo godhan kanarraa kumanii regaanii waan ta'e. Laa maal goota TikTok irraa qaxxitaa ijoolleen ta'e nama miidiyaa irraa afaan baduun barbaadu qat jedhee ka dalagatee bultii ta'uu barbaadu. Ayyee kalaas inshallah itti isa kaa miidiyaa kalaas. Eega akkasitti. Yaa miidiyaa dhiiftee tiriin gabbara erguu qabda malee.